Akkam jirtanii wayyaadhaan nageenya kiyyaa qilleensarraan barari'ee isin dhaqqabu isiniin jedha. Warri karaa Facebookiin peejii kiyya irratti dhuftanii ilaalaa jirtan jechuudha. Of course yaanan dubbachuuf deemu yaaduma amma social media irratti naanna'aa jiru kanarraa dubbachuuf deema. Ammoo akka dhaabaatti otoo hin ta'in akka dhaabaatti irratti mari'ataa waan jirruuf akka seenaatti akka intala Oromoo tokkotti akka maatii musliimarraa dhufe tokkotti akka waaqeffattuu tokkotti akka waaqimmaa kiristaanaa maatii kiristaanaa keessaa qabu tokkotti hin dubbadhaa jechuudha. Warroonni daawwattan yaada qeeqxan hedduun ammoo ka jaallattanii komantii keessan ammoo ilaaluutti jira ka dubbiin an dubbadhe garaa isin hanqattee katabdanillee hedduu galatoomaa isiniin jedha because gara hanqinni keessanii akka an deebi'ee xiinxaluu na godhee jira. Garuu hadhaan as ka bahee ka dubbachaa jiruu fi dubbiin tuni jalqaba ka dubbachuu didee fi akka ittiin fufnee fi akka keessa hin deemnee fi amma ammoo sheekoleen gariin waan dubbatan dhagahee I think xiinxala kiyyotootti kenne jedhee isin dhufee jechuudha. Kara saniin dhufee jedhee viidiyoo challee ofii kiyyaallee irra deebi'ee ilaale jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo conversation waa hedduu dubbachuu dandeenya kanarratti isin galee namni kun nama individualidha akka mataa isaatti dubbatee jedhee miidiyaan kun ammoo akkuma miidiyaa ofitti abbaa barbaade mirga qabaa fideetiin achitti gochuuni responsiin nuti kennaafii jirru akka waan dhaabatti kennaafii jirra. Gara kaaniin ammoo jechi namtichi individuaalii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee ummata amantaa musliimaa jala deemuu lafee tuqee jedhee. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhee. Kanaafiyyuu deebiin deebisu nama maraataa maraaf akkasi ta'uu qaba tokko sanii lammata irratti ammoo akka irra deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaanii haasaan sun ka jalqabe yoo yaadatan taate specifically ana fi mallaqa uummatarraa fuudhee kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 illee ka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Advocacy'n keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 uummata keenyarraa fuudhee ka anirraa fuudhee utuu hin ta'in ka ummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni ummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduu itti hirmaatee jira. Keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaate hin jiru. Kun haqa rabbiiti. Ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliriidha. Hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira. Ka ummata natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Sigalee haasam ammallee akka uummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu sin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira because haasummiiti ta'u. Garuu ittiin isin deebi'ee jira sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira because iyyaadha sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti illee akka hin hirmaanne jedhe hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuufi. Warroonni kunoo achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taanee fi miti Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka ittiinaafee jibbu ammoo waan isaan dabreefi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa yuusin jedhaa jira bar ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu
equally oromoo keessa jira akkuma equally akkuma diin isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma ummanni oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbata yaadattanii sigalee abaa akkanatti diigee jedhee dubbata ani jawaari nama wajji guddadhe jechuu dandeenya bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeetiin ani isaa dhaaba diigu isaa amantii leellisu argees dhagaheellee hin beeku garuu of duuba sin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe kan hin dubbadhuuf ammoo amilleera deebi'een jedha sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti ittiin hirmaatinaa isin hin jettu jarri hamtuu ta'anii fi midhaanii waan jala hin deemneef jarsan hin beeku garuu ammoo hoo eenyu miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef jawaari musliima ta'ee fi miti warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame Nabi Muhammad tu qabettanii ka isinitti dhagahame I understand garuu inni Nabi Muhammadin tuquuf otoo hin ta'in jawaariin oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeen zarii otoo jawaar silxee ta'ee musliima ta'e otoo jawaar islaama ta'ee kristaan amaara ta'e jawaar hadha isla nugusa hadha isla jaalatama faarsama jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jire sheekoleen kenna ammoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata arsii dubbatee jedhe hedduu angaraa lafee nama cabsee jedhu dubbatee jedhe namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u namni mataan sammuun isaa sirrii qabu dubbii akkasii hin dubbatu garuu ammoo sheekoleen teenna kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaari amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti nama kennan hin bahinaa jenna namichi kun otoo toltee jawaari manadhaa keessatti otoo hin ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu particularly dhimmi kun dhimma jawaari malee namtichi kun amantaa musliimaa of course bakka achirratti illee tonte achirratti illee dubbatee jira jibbinsa amantaa musliimaa ni qaba tuffatiinsa dubartii amantaa musliimaa akka tuffatan irratti jibbinsa guddaa qaba garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waa hedduu adda baasnee ilaaluu qabna namtichi kun eenyuuf deemaa jira sun very important because qabsoo kana irratti harka 70-80 yoo xiqqaatee warroonni qabsoo kana keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa musliimaati ka ru'ii isaaniis gabbaraa jiranii ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana so nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna hangami warroonni oromoon hordoftoota amantaa musliimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachaa jiran impaayerummaa oromummaan amantaa musliima fudhatee jiru jibbiinsa sana nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe oromoon dur hundinuu waaqeffataadha amantaa musliima akka fudhatee jiru jibbiinsa haftoon qabsoo oromummaan iyyuu hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette in yaadadhase dipaarmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isinti dhufee dubbadhee jedhama wanti oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti agarruu jedhe kun warra adiitu nun jedha namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen teenam of oromoo as amantaan baaste oromoo kiristaana irra deebi'a namtichi kun churchi yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalcha kiyyaatti mataa isaa represent godhu nama maraatee fayyaan qabnitu amantaa ummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jira garuu inni ka isa aarse otoo jawaar Muhammad silxee ta'e otoo jawaar Muhammad sabraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu so sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu jawaari hiriirri kun iyyuu ka bahuu qabnaan baana bahuu qabdan telefoona bilbiluu qabdan koongireesii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna akkamitti hiriira kana irraa hafaa jettanii uummata gorsitan so warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana isamee ilaalaa
waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti Oromoo 100,000 du'ee jedhe. 100,000 mana hidhaa keessa jira. Sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya. Hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin Oromoo amantaa nu tuqe jedhee maraata akkasii maraataan jedhu sun sirrii jedheetii miti ammallee clear isinii godhee jira garuu hangamtu dubbate garuu bakka Oromoo qoodansa kana Oromoo canceensa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii kajira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee because Arun takittin gahada takittin haga yomi itti aartanii itti fufnee jenna hanga yomi kanuma sigale akkuma farda du'e tuman agartanii akkuma farda du'e tumanii hanga yomi itti fufnee jenna namicha kana haararraafamu jettanii warri dandeettan obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jira ka du'anii jedhan otoo sheekolee ustaaz guddaa kenna Oromoo keessaa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paasteroota kenna yookiin ortodoksii 14 otoo akkasitti ajjeesanii reeffa fidanii hadda sila warri amantaa kiristaanaa hordofu akkana cadhisee ta'a. Sila sheekolee 14 duute kun yeroo tokkoon meesin taa mudhatu jila tokko ummata tokko keessa ummanni karrayyuu jechuun ummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan karrayyuun ummata 100,000 gadi 100,000 kana jila guutuu irraa qalani cadhisnee ta'aa jirra. Yes, Nabi Muhammad kun hammam akkasin miidhan gala. Garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kun isin miidhuu dhabde? Because akka Oromummaa waliin qabna. Amantaa martinoo amantaa adda addaa qabna. Gariin Musliima, gariin waaqeffata, gariin Kiristaana. Oromummaa waliin qabna. Maaliif isinitti mul'atuu dhabde? Maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nuti nagamuu dhabne because takkitti keessa manne mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanni kana dubbadhaa jiruu fi baay'ee natti dhagaamee jedhe because otoo kiristaana paasterii priistii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicaagoo bakka hin jiru kanatti chaarchitu jira. Minnesota DC keessa churchii 6tu jira ka Oromoo waan hin beeku Minnesota keessa churchii 2-3tu jira state 20 kana keessa xiqqaate churchii 15-20tu jira churchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti hadda silaa koongiresiin dhagaheetiin dubbatee jedha otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorro amanii sheekoleen kennatu gorro ajjeefamanii hadda sheekoleen ta'inna otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataa kun asitti Nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kanaa sagalee ta'ee jira ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffateefi akkuma duratti isiniin jedhe otoo Jawaar musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee fuukicha ofitti dabalee kan hin dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira atiin torbe kana keessatti dubbadhee jira torbe dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun aaba woboorraa qabu akkamii dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu dhaaba ummata woboon kun ummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna dhaaba ummata Oromooti duuba jira Oromoon falmaa jira jennee ka dubbannaa jirruufi because Oromoon falma jennee amannuufi
nu jaalatanii miti. Garuu warri namoota namichi kun ilaalchi isaa dubbiin dubbate especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhe mallaqa ka kennee jedhe akka advocacy nu dalagnu akka advocacy uummata Oromoodhaaf including waboodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru ka uummanni Oromooti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka koongiresiin dhagahee jedhe samiirraa baheen dhageenye wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee Secretary of State ta'e White House ta'e kanneen marka dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binna jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine laabiin ji'atti 3,000 gaafatee jedha kuni wanta nu uumnu miti isinii galee mallaqni nutti kenname irreega isin godhame ka mallaqa kuma I think million walakkaa xiqqaate jedhee mucaachi million walakkaatti kenna million walakkaa santu namoota akkasii nyaate jara qofaa miti waan beekuuf because bakka hedduu keessatti mallaqni natti kennamee jedhee akka waan ani mana ittiin ijaarradhe ka jawaaniin illee garaa itti gubee akka summii jara godhee achi keessa dubbatu amantaa isaa ta'uun ta'ini sigalee oromummaa isaatiif anallee ka xiyyeeffannaa godhee akkasumitti bakka adda addaatti maqaan kiyya ka'uu fi mallaqa isinatti kennitaniif especially warri as keessatti na daawwataa jirtan keessa deemtan as keessa deemtan dubbataa jirtan mallaqa isinatti kennitaniif summii itti ta'ee otoo tolteen ajjeesu otoo tolte waa hedduu godhuu ka barbaadu akka namicha saniiti. So pointii ani dubbachuu barbaade jedhee isin waan abbaan deemaan jiruuf gariidhaaf galee tira gariillee galuu dhabaate. Kanaafuu namtichi kun maybe piipidhaan because namni sammuu qabu akkasitti yaadallee jedhu akkasitti dubbatallee jedhu yookiin piipidhaan kafalamee fi Oromoo wan nyaachisuuf Oromoo qacceerra jirtu. Ani Sheek Naasir nama hedduu walitti dhiyaannee jennu nama hedduu ani yeroo baay'ee waaqeffata jedheen dubbadha because musliimas nan qaba ortodoksiis kiristaanis nan qaba. Kanaafuu Oromoo ija tokkoon ilaaleen jedha. Akka amantaa tokkotti yoo tuttee jedhu waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha. Amantaa Oromoo jedhee amanee jedha. Sanammoo obboleessa kee musliima irratti obboleettii kee kiristaana irratti fedhuu tasumallee abjuullee fedhii hin qabu. In deeggara because in beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan nu bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha. Ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi isiniif ta'ee Nazvaana kadeemtan isin waan taate beekuuf isinitti fedhuu yaadan qabu. Ammoo yoo dubbachuu dhabeellee miidhamiinsa keessa lallabuullee yoo ba'e ammoo hin beeka. Ana dhiisiisnuu dubbataa jirtan. Kanaaf waan garaa keessa jiru waan dubbataa jirtaniif dhisnee qabnu jedhu. Kanaafuu yeroo kana keessatti yeroo namni kenna abbootii gadaa jechuun sheekola yookiin paasterii 40 dhabamsiisanii most likely kuwan illee du'anii jedhanii yaadama nama 41 fuudhanii jila guutuu fuudhanii jedhan kan yeroo kana keessatti ajandaan akkanaa ka'e yeroo jawaare hedduun kenna nama jawaarin jaalatu warra jawaarii fi lallabaa jiru nu dhagaa irratti otoo hin ta'in keessaan walgahii teenyu mara irratti marii goonu mara irratti marii amma dhufaa jiru kanallee mariin hin dhufa isinitti himnee jirra marii dhufu kana keessatti addunyaa Oromootti gurgurree jirra fudhatanii jiran Oromoon bakka hin qabne mariin hin jirtu amma booda yoo Oromoo isaa ofiitti of gate ofii wal nyaate diini biraa dhufe malee in fact diini nu hin jiru nuki jibani Amaara diina nutti godhan nuki jibani Tigree diina nutti godhan kan nu qalaa ture Oromoodha kan nu qalaa jiru Oromoodha ilmaan goobanaati fi akaakayyuu goobanaatti nu qalaa jira. Sigil otoo kana beekne sila qabsoo keenya akkaataa itti adeemsisnu akkanaa miti. Dukkana keessatti qabsoon adeemtu. Dukkana keessatti waliin dhahanii hiriyaa ofiitiin ganda ofiitiin ijaarramaniitiin anatu si beekan hin taatu. At least agaruu hin kenna jirtu hin taatu because hin dubbanna. Because mootummaallee itti himna. Sigil namoonni akkasitti yaadu akkasitti deemu shororkeessitoota. Shororkeessitoonni sun ammoo bulchuu hin dandeettu. Kanaafuu ilaalcha akkasii sun dabree jira yeroon isaa. Namoonni tokkollee fudhatan jennee hin yaannu. Akkan taane ammoo harkni guyyaa dalagaa jirra. Kanaaf isin faana deemaa jirtan. Kanaaf ammoo warroon maqaa jara dhawuun barbaannu warroon akkasitti gandatti galanii mallaqa sun doolchee 100 nutti kennanii 100 miliyoona tokko nutti kennanii miliyoona
tokko jawaaritti kennanii jawaar qabsoo Oromoo ta akkamitti duute laafte laamshoomtee jette. Ka jawaarin jala deemaniif namaati jawaarin akka nama beekutti hamaa isaallee gariin beeka gaariin isaallee hin beekee jedha. Garuu qabsoo Oromoo ta akkamitti laamshoomtee jette. Kaasee ru'iitti godhee achiin gahee jedhe. Ilmaan goobana sosobdeen fudhatte nu dhiisii warri Noobel Pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti. Meeqatu nama kan wajjini warra PP wajjin harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne. Garuu yoo jawaarii hirriba dhabee jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kan duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe jawaaritu qabsoo kana diiga jedhee namni yaadee amanu hin jiru. Garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunniin warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhani dubbachuurraa dhabne. In fact namtichi jawaariin ka itti qoosaa jiruu fi otoo jawaar amaara ta'ee musliima ta'ee dubbatu inni jirurraa otoo inni jawaar silxee ta'ee dubbatu jawaar Oromoo waan ta'eef dubbate. Kanaammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kan irratti hin bayna yoo jedhan dhiiroo. Umman warra koomatti jarattillee katabdan garii keessa argee jira. Sigalee wanni kuni Oromummaa dura amantatu dhufa. Absoluutli rakkoon qabu. Mirga keeti. Wanni fe'ee dhufu mirga keeti. Garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya. Obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru. Sigalee dubbiin sun maaf kaatee? Dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta. Jalqaba irratti uummata Oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra. Advokansiin Oromoo eessa gahee achirraan ammoo viidiyoo Sheek Naasir dubbatee san anillee argee Sheek Naasir ka dubbatee otoo toltee jedha. Bakka hin jijjiiraan namni bakka jawaaniin bakka jijjiiruu barbaadu hedduudhaan illee yoo barbaadde fudhateetiin. Otoo toltee jawaaniin jaalladheeti miti. Jawaan ru'iin isaa namarra guddateeti miti. Because inni dubbatu uummata Oromoo miiliyoonota 50 miiliyoona hundayyuu bakka bu'ee jedha. Kanaafi inni ofii fotoon ta'in Oromoo haa jiraatu nu bakka isaa haa duunu ka jenneetiin faana deemaa jirru. Malee jawaaree dogongora akkuma nama kamii dogongora hedduu qaba. Bakka hedduu bakka waliin galletu jira, bakka wal qeeqnutu jira, bakka waliin hin deemnetu jira jawaareen. In fact akkasitti illee waan waliin deemne illee hin qabnu. Garuu innantichi ka deemaa jiruu fi ajandaan akkasitti isaan gubee achirra jiru dhiiroo ajandaa musliimaa otoo hin ta'ini kan illee asitti dubbadhaa jiru namtichi sun ka deemeef ajandaa musliima tolte isinammoo fuutaniitiin ajandaa diinni kenna already diinni kenna PP yeroo kana keessatti ka barbaaddu akka musliimni as dhaabatee hiriira kiristaana irratti hin bahina kiristaanni abbaa as dhaabateetiin dubbiin kun dubbiin udaaluu miti dubbii wallagga qofaati dubbii shanee qofaati dubbii abaawoo qofaati warri kun wan itti hirmaatina akkas godhuu barbaadu yeroo kana keessatti xiinxaluu dhabuun kenna hedduu nagarsiisee jedhe. Kanaafillee ammallee ka dubbadhee irra deebi'ee dubbadhaa jira dhiiroo namtichi ka dubbatee fi dhimma biraati akka ilaalcha kiyyatti wanni dubbatee dhimma biraafillee yoo ta'e dhimma biraafiyyuu inni wanuma fe'e biyyoo dubbate jawaarumaafiyyu haa deemu wanni jawaara biraa duballi jiruufillee haa deemu akkasitti amantaa san qeequu sirrii miti. Garuu hanqinni keenya karaa jiru ta'ee jedhe yeroo namni keenya akkasitti qalameetiin jilli tokko guutuu mee yaada otoo olmaa musliimaa walitti qabamtee olmaan sun marti otoo ajjeefamtee akkam taate akkam isin dhagahamee jira. Olmaan sun guutuun ajjeefamtee namichi musliimaa tokko otoo kiristaan arrabse Oromoon kiristaana as teettee waan biraa du'iinsa keessan dhiisteetiin namichi bari gurbaan tokko akkanatti Jesus Christiin arrabse jettee haasofte akkam isin dhagahamee jedhamee dhiiroo. Akkam isin dhagahama otoo si galee olmaa musliimaa 50 yeroo tokko gorraamtee warroon Oromoon kiristaanaa namtichi tokko maraataan ka maybe kiristaanallee ta'uu musliimallee ta'uu dhabaata warroota musliimaa arrabsirra haasofte sirrii miti. So kanaafiyyuu kanarrattuu kan hin jedhaa jiru dhaamsi amma isinii himee jedhe mariin amma isinii dubbadhee jedhe akka seenaatti isinii dubbadhee jedhe garaana nyaattii fi because qabsoo kana keessatti hammam akka kafaltan hammam akka maatiin keenya kafalee maatiin keessan kafalte especially warroonni musliimaa mallaqaan hirribaan sammuudhaan warroon asseetaniitiin qabsoo kan keessa butan waanan beekuufi warreetu musliimaa jedhu dhimmi kun musliima irratti qofa waan haasaamaa jiruun jedhu malee akkasumas kiristaanos ka dubbatanii ka itti mane namoota xixiqqoo
kaansarii Oromoo keessa jirtu hin jirti. Kaansariidha maqaa Oromootiin lallabdee jetti. Jiruu isii guutuu waggaa umriin jaraa 60 waggaa 40 dabree fi qabsoma kana dallagdee jetti. Garuu qabsoo Oromoo kanaa fi wanna Jawaar godhuu dhiisi ollaa isaallee hin bulle. Otoo toltee Jawaarin quuncanii nyaachuu barbaadan maalii fi qabsoo Oromoo tana du'ii itti godhee qeerroo lafaa kaasee bakka mara jijjiirama fidee jedhan. Jijjiirama san dadhabinna keenya dogongora keenya waa uummata eenyu taa'ee gonfachuu dadhabne jenne hadda deebinee iskoor waan irratti kaanee jirra. Akka advocacy akka seenatti illee anillee haa ta'e haadha baatu waan nan godhonnee irraa waan godhuuf jijjiiramni dhufaa jiru ammoo waan argaa jiruuf jijjiiramni dhufeef ammoo nuuf dhufee jedhe hin beeka. Ani inni achi taa'eeti seenatu jijjiirama san nuuf fide jedhee harka naa kennuuf miti. Marii as dhufaa jiru kana irratti marii kaa hidhamtoonni ta'in keessa hin jirre. Marii Oromoon ka keessa hin jirre ka abaa'uun keessa hin jirre mariin kun fala fida jennee ka ijaanne jennee ka iyyinuu fi jarri harka naa dhooftuuf miti. Jarrirraa ammoo kireetii argachuuf miti. Oromoo irratti booda dadhabneeti amma booda qabsoon tun tadhumaati. Warroon akkoota kaansarii yeroo jalqabaatiif miti namchi kun ka dubbate. Warroon akka isaa yaadan ammoo isa qofaa miti hin beekna. So Oromoon laallee sheekureen keenya laallee waan akkanarraa of adabuu qabna. Paasteroonni keenya laalleetiin waan akkana hedduu jabeessinee qeequu qabna. Lafee namaa tuqanii jiran amantaa namaa tuqanii jiran namoonni akkanaa charchi keessa jiraatan charchi keessa ari'amu. Hoo paartii akka inni jedhutti si galee mariisa irratti akka inni jedhutti warra woboodhaa fi warra kanayyuu walitti fide ana waa hedduutu deemaa jira. Ka jalqaba ka ijaaramtu biyyi Tigraahii itti aantee Wallagga ijaarra akka waan inni dhaaba kana keessatti gahee guddaa qabutti of dhiyeessee jedhe. Sigale akka dhaaba kana keessatti hariiroon TDF fi hariiroon woboo gidduu jiru ka Oromoon hin beekne akka waan inni addatti beeku. Ani garuu natti hin fakkaatu namni kun nama woboo keessa jiru natti hin fakkaatu nama amantaa kiristaanaa keessa jiru natti hin fakkaatu. Dalagaan isaa namtichi miidiyaa irra jirullee ka isa dhiyeessallee dalagaan isaa Oromoo walitti naquudha. Kanaafuu sadlaallee sheekoleen kenna waan akkanaatti kufuu hin qabnu. Warroonni amantaa kana musliima jala deemtan ka isinitti dhagahame ammoo ta'uu barbaadan ta'e bisan guutuu jalqabarraa bakka maqaan kiyya dhahameerraa bakka jalqabarraa deebitanii hanga dhumaa dhageeffachuu dandeettan. Waa'ee koongirasii waa sadii kaasee jedhanii so kanaafuu akkas ilaalleeti hiriira dhufaa jiru kanarratti dhiiroo hiriira kamisa dhufaa jiru kanarratti hina fina isin jedha. Keessattuu sheekoleen kenna hina fina. Keessattuu warroonni musliimaa kenna hina fina. Of course warroonni kiristaanaallee hina fina tokkollee. Maafi dalagaan PP'n barbaadu dalagaan diinni kenna barbaadu exactly warroonni namoonni godhaa jirtan kan haa gootanii barbaadu. Warroonni du'iinsa Oromoo waggaa 2 ittiin dhagahamin amma itti dhagahameetiin iyyaa jirutu dhufaa jira. Naaf gala amantaan ni dursaa garuu bakka kana deebi'aa ilaalaa isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jedha. Maybe akka dhaabattillee akkuma isiniin jedhe mari'achuutu jira. Seriously fudhanneetiin wanni kun qeeqamuu qaba. Garuu namni kun individualiidha akkam goonaa kan jedhutti akka boorditti mari'ataa jirra. Wanni kun baay'ee nu miidhee baay'ee nutti dhagahame jechuudha. Dubbii ibidda keessa ho'isuun barbaanneef cal'isnee afaan keenya qabneef malee opiniyaanii yaada dhabneetti miti afaan keenya qabneefi warroon obboleeyyan tiyyaa warra musliimaa amantaa musliimaa hordoftanii akkasiin naa beekaa tuffatuuf otoo hin ta'in waan deemtu waan argee fi siniif irraa cal'isee jedhee na offolchaa galatoomaa hedduu isiniin jedha.